Waraanni Israa'el labsii hatattamaa labseera. Namoonni magaalaa kibba Libaanos kudhanii ol ta'an keessa jiraatan hatattamaan akka baqatan ajajeera. Waraanni Israa'el labsii haaraa baaseen jiraattonni gandootaa fi magaalota kibba Libaanos kudhanii ol ta'an keessa jiraatan hatattamaan akka kaabatti baqatan gaafachuun haliillaan akka dhufe ibseera. Akeekkachiisni kun kan ba'e haleellaa Hizbollaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'el waliin taasise cabsuun raawwateen akka ta'es ibseera. Iraan itti aantuu pireezidaantii NPT ta'uu filamuun ishee USA biratti dha'annaa dippiloomaasii guddaa dhageesseera. Iraan itti aanaa pireezidaantii koonfiraansii gama waliigaltee meeshaa waraanaa niikuleeraa kan waajjira muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gaggeeffame keessaa tokko ta'uu filamteetti. Waltajjii kanarratti jilli Ameerikaa fi Iraan waraana afaanii guddaa ta'e walitti dhukaasaniiru. Waltajjii addunyaa irratti adda baafamuu USA gadi fageenyaan mul'achaa dhufuus saaxileera. Wallabdeen kun kan ka'e walgahii baniinsa koonfiraansii gama NPT torban afuriif kaleessa jalqabe irratti yoo ta'e bakka bu'aan Ameerikaa Iraan itti aantuu pireezidaantii 34ffaa keessaa tokko ta'uu filamuu ishee irratti arrabsoo guddaa kaaseera. Iraan biyyoota guddachaa jiran 121 kanneen hidhannoo niikuleeraa dhugaa hiikkachuu fi mirga abbaa biyyummaa teekinooloojii niikuleeraa nagaa cimsanii deeggaran bakka bu'uun hirmaatteetti. Ergamaan Ameerikaa filatamtuu Teheraan ugguruu dadhabuu isaatiin rifaatuu guddaan itti dhaga'ameera. Bulchiinsi Tiraamp biyyi waliigaltee kanaaf tuffii agarsiiste jedhanii himatanii fi waraana irratti bananii ejjennoo kanaaf filamuun ishee gadi fageenyaan akka isaan rifaasise himameera. Awustiraaliyaa fi Yuunaayitid Arab Emireet dabalatee michoonni Waashingten muraasni komii kana kan kaasan yoo ta'u, Biriteen, Faransaay fi Jarmanii yaaddoo isaanii ibsaniiru. Raashiyaan garuu Iraan adda baasuuf yaaluun kamiyyuu hatattamaan akka dhaabbatu ibsiteetti. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri Iraan Riizaa Naajaafi himannaa Ameerikaa kana bu'uura kan hin qabnee fi siyaasaan kan guutame jechuun kuffiseera. Ambaasaadarichi fakkeessummaa Waashingten kan qeeqe yoo ta'u, Ameerikaan biyya addunyaa kanarraa meeshaa niikuleeraa fayyadamte ta'uu ishee yaadachiiseera. Akkasumas seera NPT cabsuu meeshaa niikuleeraa babal'isuu itti fuftee jirti jechuunis himateera. Waqtii Ameerikaan uggura cimaa dooniiwwan gara buufata Iraan bahanii fi galan irratti keessatti bidiruun Raashiyaa ulaa Hormuz qaxxaamurtee darbuun gaafii guddaa kaaseera. Bidiruun kun Suuparnaaj Noord kan jedhamtu yoo ta'u, dheerina meetira 142 kan qabduu fi baay'ee qaalii akka taate himameera. Ameerikaan uggura galaanaa taasisuu himtus dooniiwwan Chaayinaa fi Raashiyaa ittisuu sodaatteetti. USA dooniiwwan ulaa Hormuz qaxxaamuruun gara buufataalee doonii Iraan akka seennee fi achiis akka hin baane taasisuuf jecha humna galaanaa bobbaasuun uggura erga keessee torban 2 ol ta'eera. Yaa ta'u malee bidiruun Raashiyaa baay'ee qaalii taatee fi pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliin hidhata qabdi jedhamte uggura USA cabsuun ulaa Hormuz keessa dabarteetti. Bidiruun kun kan abbaa qabeenya Raashiyaa Aleeks Mordaashoof yoo taatu, Dubaay irraa ka'uun gara Omaan erga deemtee booda achirraan ulaa Hormuz keessa qaxxaamurteetti. Aleeks Mordaashoof biliyeenera Raashiyaa qoqqobbii USA jala jiru yoo ta'u, pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliin hidhata qaba jechuunis himameera. Bidiruun uggura USA cabsite ulaa Hormuz qaxxaamurte kun $500 miliyoona ol akka baastutti himameera. Pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp waraana dhaabuuf qabxiilee ijoo Iraan dhiyeessite irraa gammachuu akka hin qabne qondaalli USA oduu Rooyitersitti himaniiru. Iraan yaada amma dhiyeessite keessatti waa'ee niikuleeraa mari'achuun akka hin barbaachifne murteessiteetti. Yaadni Iraan amma dhiyeessite kun ammoo Tiraampiif hin liqinfamne jedhameera. Sababni isaas USA'n dhimma niikuleeraa qabxii ijoo irratti waliigalamuu ta'uu akka qabu himteetti. Biyyoota lamaan gidduutti abdii marii ni eegala jedhame sanbata darbee eegamaa ture jaameera. Iraan USA waliin qaama wal argee hin mari'adhu jechuu hordofee jilli USA gara Paakistaan deemuuf ture hafuunis dhaga'ameera. Gama biraan ammoo Iraan torban kana ministeera dhimma alaa ishee Abbaas Argaachi gara biyyoota sadiitti erguun Paakistaan, Omaanii fi Raashiyaa akka daawwatan taasisteetti. Abbaas Argaachi Raashiyaatti imaluun pireezidaantii Puutiin waliin erga mari'atanii booda Raashiyaa waliin walta'iinsa tarsiimoo tolfachuu isaanii beeksisaniiru. Iraan akkamitti Ameerikaa akka injifatte biyyoota kaaniif muuxannoo qooduu akka barbaaddu beeksiste. Ministeerri ittisaa Iraan biyyi isaanii humnoota Ameerikaa laamshessuu fi injifachuu himaniiru. Itti aanaan ministeera ittisaa Iraan Birgaadeer Jeneraal Riizaa Niikim biyyi isaanii akkaataa Ameerikaan injifachuun danda'amu irratti biyyoota walaba ta'aniif muuxannoo qooduuf fedhii akka qabdu dubbataniiru.
Miidiyaan mootummaa Iraan yaada qondaala kanaa wabeeffachuun akka gabaasetti Iraan biyyoota miseensa jaarmiyaa Shanghai Corporation Organization ta'aniif muuxannoo qooduuf fedhii fi qophii guutuu qabdi jedheera. Iraan waraana xumura ji'a gurraandhalaa haga jalqaba ji'a eebilaatti gaggeessiteen diroonii fi misaayilota ishee hedduu gara biyyoota ollaa fi Israa'elitti dhukaasteetti. Humnoonni ittisaa ishees fayyadamuun xiyyaarota waraanaa daangaa ishee irra seenan rukuttee buusteetti. Kunis ofitti amanamummaa humna guddaa Iraaniif kenneera. Akkaataa itti Ameerikaa injifachuun danda'amu biyyoota walabaaf ibsuu barbaanna kan jedhan ministerichi. Kanaafis qophii guutuu qabna jedhaniiru. Miseensi kun biyyoota ciccimoo akka Raashaa, Paakistaanii fi Beelaaruus akka hammatu himameera. Jeneraalli kun Ameerikaan kana booda imaammata ishee saboota walabaaf murteessuu akka hin dandeenye himeera. Itti dabaluun Ameerikaa yeroo booda gaafii seeraan alaa fi sammuu hin qabne dhiisuu akka qabdu ni fudhatti jechuun himeera. Tibba kana aangoonni Iraan ministeerota ittisaa Raashaa fi Beelaaruus waliin dubbachuu simaniiru. Raashaa fi Beelaaruus gama isaaniin hariiroo Iraan waliin qaban akka cimsan waadaa galaniiru. Waraanni USA Israa'elii fi Iraan guyyoota 40 erga gaggeeffamee booda jalqaba ji'a kanaa dhukaasni dhaabbateera. Yaa ta'u malee mariin dippiloomaasii osoo milkaa'in adda citeera. Gama biraan hoogganaan Mosaad yeroo dhiyootti odeeffannoo gatii guddaa qabu Iraan keessaa argachuu himeera. Dhaabbanni Israa'el Mosaad Iraanii fi Libaanos keessa yeroo seenutti basaasa gatii guddaa qabu argachuu isaa itti gaafatamaan dhaabbatichaa himaniiru. Hoogganaan dhaabbatichaa Deevid Beernan ibsa irra kenne Mosaad bu'aa basaasa tarsiimoo fi tooftaa iccitii diinaa baay'ee miira namaa kakaasu tokko argachuu himeera. Dabaluunis ejensichi biyyoota xiyyeeffannoo keessa jiran keessatti dandeettii hojii haaraa fi kan baay'ee kanaan dura caalaa cimaa ta'e beeksiseera. Biyyoonni kunneenis Paakistaanii fi Turkiyee ta'uu akka oolle shakkameera. Beernan mala hojii Mosaad irratti jijjiirama kan ibse yoo ta'u, yeroo waraanaa ejensichi gara humna aleellaa fi sochii qabutti jijjiirameera jechuun ibseera. Kanaan duras xiyyeeffannaan isaa walitti bu'iinsa gidduutti sochii dhokataa akka ture himaniiru. Jijjiiramni kun hojiiwwan Iraanii fi Libaanos irratti xiyyeeffatan keessatti kan calaqqisiisu yoo ta'u, waggoota dhiyoo asitti yuunitii haaraa fi dandeettii addaa uumuun akkasumas sadarkaa hojii dachaa irratti teekinooloojiiwwan sadarkaa olaanaa qabanii fi kalaqa fudhachuun kan deeggaramedhas jedheera.